السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولي أولتني خونيس بولي بولتني بقى جيراتن جيرتو نجاها في فياك أبدني أكم جيرتن فيما نجاها في قوفة دقاقين إسني فونا إدو جيرتنتي أرانتنا نميتشا ديگرا شانئي توكو خيدو شانئي سبورتي قولو هربوس واق أيو جاما kabajamaan obboleessi keenya damiinni gartee damiinni afran qalloo bilee dabree guutuu harargeetiif damiina obbo Muhammad Yoonis siif deebise akka ajaa'ibaa siif deebisee jechuudha. Akka ajaa'ibaatti hurrebuus keenya siif deebisee jira damiinni keenya. Ta duraati ani Muhammad Yoonisiin galatoomii jechuudhaaf ol bahe. Waan namni dubbatu hunda dubbateeti. Hurrebuusitti illee kabajaa godhee dhiifama gaafadhu ummata gosa akkasii dhiifama gaafadhu. Bar hurrebuus keenya sii miti warri si ergatu. Warri si ergachaa ture garte. Warri ila ammaa si ergachaa jiruuhu hanga ammaatti itti milkooynee jechuudha. Harargee irraa gosa takka qofa duulanii dadhaban. Gosa takka qofa cabsuu dadhabaniiti jenosaayidii irra godhanii. Maal jettanii duguggaa shanyii irra godhanii dadhabanii firraa dhiisan. Gosa takkitti ammoo ifiif gosa takka jammalee harargee guutuu afran qalloo fi ituu fi anniyya guutuu irra babbaanii dadhabanii turan jechuudha. Gartee amma shanee jalaa diduun harargee kuni wanni afran qalloo qoftiin diddee miti shanee anniyya torbaat dide saylanituu dide akka jirutti saylaniituudhaan hojanii jalaa didan shanee afran qalloo jalaa didde anniyya torba hulatti cufatte jechuudha. Kuni namuu fuura gaadha namayyuu ni beekaa jechuudha. Gartee jara kana hundaa didee waan gaara mul'ataa qofa gamtuu miti hurrebuus kiyya diddee jirti. Basi dhiisi warri si ergatu sun warri sa'aa 24 sammuu teessi qabee akkasitti ergachaa jiru kunu nu dadhabe laal. Harargee tana dadhabanii jiran maaliifi jalaan gubbaan mootummaa keessaan mangistii keessaan Somaalee keessaan harayyuunuu nu duulaniiti nu dadhabanii jiran. Noo jenne noo hin ta'uu jenne. Raabaa gadaan anniyya torba baatee buufattee afran qalloo guutuun bahanii hayyoottan abbootiin gadaa bahaniiti. Dhugaan sii maa dhaggeeffadhu. Abbaan gadaa afran qalloo abbootiin afran qalloo baateeti. Abbaan gadaa ituu saylanii bahanii bakka takkaa. Abbaan anniyya torbaa bahee bakka takkaa. Hin qeeballuu dinnee jaanshaneefittiin gadi hin dhaabnu. Isaan hundaa didee jechuudha. Waan gaara mul'ataa qofa gamtuu miti. Ammallee histirii kijibaa akkuma amma yoonichi eessi deebise sani. Talijiyaazuutis warra si hime santu akka malee si hime ta dhugaa lijiyaazuu Finfinneetti ajjeesan gura waa fuudhanii Finfinnee keessanii ajjeesan. Taaddasaa Birruutis gaara mul'ataatti ni dhabne salaalee gaafadhu sikki jibe warri si erge sun. Salaalee gaafadhu. Hurrebuus kiyya. Miskiina wallahi jee shamiini biroo. Miskiina wallahi jee. Cirotti hidhame Taaddasaa Birruu. Amma si himnaa dhaggeeffadhu histiriin dhugaa tana. Histiriin dhugaa tanaa jechuudha. Gaashe Taaddasaa Birruu namichi qabsaawaan Oromoo cirotti hidhame jechuudha. Gartee sanii Doktor Magarsaa gaafadhu. Sigalee Doktor Gammachuu Magarsaa gaafadhu. Sannamayyuu siif himaa jechuudha. Wanni ati har'a qorachuun qaba. Maarree qorachuun qaba jettee akka teessee akka shanee dubbii minnaayitu hin jiru jechuudha. Ni qorattaa mii 100 qoradhu. Ni arrabsitaa mii 100 arrabsi. Warri gaara mul'ataa afran qalloon
arrabsaa ooltuus anniyya torba arrabsaa uummata karraantartu abadan isinitti hin dhiifnu laalu rebus no wallahi isinitti hin dhiifnu yogguu isin akka faffacaatanii bobboochan kana hangaanan gammadu osoo beekte maaliifi bakka isin qabne beeynaa jechuudha. Harka keenya keessa jirtan akkanatti yoo nu isin banne ni banamtan yoo nu isin cufne ni cufamtan shane dhagaya harka keenya keessa jirtan. Yaa walaa waboo yaa walaa jinni harka keenya keessa gara tokkoon dhayxanii kam osoonuma akkana jettan osoonuma gaastirii kana akkana jettan osoonuma amatarraa gaastirii jettanu lafarraa dhumtan tun daa'ibara hidhattee dhumaa jirti bara. No hin dhiifnu isinitti hin dhiifnu. Siifi warra ati akka distiitti mataarra kaa'attee deemtuun sanis namattuun keenya nuti. Leencoo lataa waslan marsamee waslan marreeti. Munoo shaggar keessaa Abiyyi Ahmad kiniina kannaa fi halkanii guyyaa. Daawud Ibsaatiis waslan marreeti. Nutummaan ati gartu kun waslan marreeti kunoo. Qabsoos fuunee ganda isaa galchine har'a. Ganda isaa galchine gandi isaa har'a wal faarsaa jira wal kabajaa jira wal guddisaa jira dhaggeeffadhu BBC. Akka gandi sun silaa akka isaa wal godhan san nuuf hamilanii jechuun no hin jiru ganda keenya keessa no more. Jaaramnee jirraa diigamnee jirran seeyin dhibbarraa dhibbatti jaarmayan diigamne jaaramnee jirra jalaa hanga mootummaatti jalaa hanga shaneetti isin keessattis akka dhiiraa jaaramnee jirra bara. Yoo wal geessan abadan isin keessaa jinniin takka dhalatteetuma jaarmayni biraa isin keessaa achi ba'a. Jaarmaya nuti kophatti alattiif jaaruu dhiifneeti isin shanee keessattiif jaarre yoo dhugaa feete arrasiifiin malaalarra. Injifannaa teenyaan sii himu jira urrebuus. والله إنجي فنات إنجان سي مجر الحمد لله رب العالمين ربي وجين إسن كيس جارمني إسن فتفتا جرا مي واتك قدو دندیا ورانا تكو إسرائي بفتن رب أسمرا إرقنا فونه تقرايت تي بفهم never إسن التنديف no وربوس الناقيسا وربوس واقعيو nama tulal dhiira akkana si godhaa jira warra si ergatu sanuu dhukkerraa kaafne dhiirti akka maamma yoonis sun isinitti hin dhiiftu ammaas harargee guutuudha waan gosa takkaa miti no harargee guutuun isin keessa jaaramnee jirra shane harargee guutuun keessa jaaramnee jirra waraana shanee keessatti jaaramnee jirra harargee guutuun bakka yutti jaaramnee isin keessaa isin fataffataa jirra bara. Walin dhageysan walgayii takka godhachuun dandeeysan yoo godhattan adda facaatan nuti horii eeyna nuti warri ala kanaa fi biyya keessa jiru hayyoonni horii eeyna nuti horii eeyna yoo isin irratti hin dalayne faayidaan nuti nama keenya deebitanii amma karaa raffituu barbaaddanii faayidaan nuti goonu maali yoo tanan goone gubbaarra hanga jalaatti mootummaa keessa jaaramnee dalagaa jirra. Gubbaarra hanga jalaatti shanee keessa jaaramnee hanga wabootti jaaramnee tarree gallee dalagaa jirra. Horii eeyinaa nuti. Kanaafuu abdii murii ati amatarraa gammachuun tee gammachuu taaziyuma boocha akkanatti teessee maarree qorachuun qaba. Maarree histirii kijibaa akka duratti kijibaan nama gartee gogoosaa turtan sun hin jiru kana booda. Urrebuus kana booda hin jiru alhamdulillahi rabbil alamin siifi warri si fakkaatus amata rabbii garumaa isin gubata ijaa isin gubata dachii isini garagala gastric forever isiniif hawwu waliin gartee iddoo jirtanitti gastrikii fi qalbii caphaa fi gartee hammeenyaa waliin nagee hammeenyaa waliin isiniif hamillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh galatu buumi urrebuus